Ajirra jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu isiniin jedha iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtanii nagaa keessanii fayyaa qabduuf isiniin jedha har'a daawwa wayita isin gaafachuu dhufe jechuudha. Daawwa sunis maal yoo jettanii beektuu midhaan nyaachisuu appilaatiin ta'e cufame appilaatiin moo maal jedhanii inni cufameera waan ta'eef bakka midhaan nyaachisuu midhaan na jibbisiise ifaan wajjiniin midhaan baay'ee na nyaachisu baay'ee na cufee jira jechuudha. Warri daawwa isaa jala beektan naafi maa isiniin jedha. Bishaan illee baay'ee na cufe beektu bishaan malee nan obaasu bakka na jibbisiise bishaan malee nan obaasu. Kanaaf warri daawwa beektan jechuudha. Kunoo amma shoorban dhugaa jira. Baay'ee na nyaachisu bakka baay'ee na jibbisiise. Siruma bakka na jibbisiise arguma na jibbisiise. Beektu jibbarraa kan ka'e afuura na kuta jechuudha. Jibbiisa midhaanirraa kan ka'e afuura koo kutaa baay'ee na nyaachisu jechuudha. Na cufe bakka inni na cufe bishaan illee na dhoowwe. Bishaan malee duraan akkoo bishaan namni maana arguu hin jiru jechuudha. Ishee tana duraan jechuudha ishee tana daqiiqa tokko keessatti fixaa. Amma garuu kinoola reefuun hir'isee jechuudha bishaanittiyyuu. Reefuun jammareeyyuu jechuudha. Guyyaa lammateedha jechuudha. Reefu xiqqoo gadi mu'ee jechuudha. Kanaaf daawwa appilaayitii warri qabdan keessan na eeraa isiniin jedha. Baay'ee na jibbisiisuuf. Baay'ee tokko nuu qadhesii midhaan isin nyaachisuu nuu qadhesii bakka. Kanaaf amma daawwattoota kiyya bishaan illee nan obaasuu midhaan nan nyaachisuu agartanii baay'ee nan obaasuu bishaan bakka inni jibbisiise. Midhaanis nan nyaachisuu bakka baay'een cannaqamee jira jechuudha. Warri daawwa isaa beektan naaf himaa. Warri daawwaa nyaata nama cufuu beektan naaf himaa. Baay'ee huqqadhee bakka suruma huqqadhe midhaanis jibbee na nyaachisuu na jibbisiise jechuudha. Midhaan agartanii ka huqqadhe bishaanis na obaasu. Tamasgeen maal godhan godharee garuu akkasuma jedha. Appilaayitii kiyya cufame jechuudha. Maaliif midhaan baay'ee na nyaachisu bakka shoorbuma kanaan jaaladha beektu. Argaa sinuun agartanii bakka haga ammaa shoorbuma kana bichaadha jechuudha. Nan xaqqamamaa ture. Isa jechuudha qaaraa itti baay'iseen nyaadha jechuudha. Akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Chaanaalii kiyyaa fi warri haaraa taatan sabskiraabii gochuu hin dageetinaa isiniin jedha. Appilaayitii nyaatamu warri beektan naaf himaa akka nyaanni tamasgeen akka nyaanni kun naa banamu isiniin jedha.
akkasii kaakuna hordoftoota kiyya har'aa hordoftoota kiyyaanan mari'achuu dhufee baay'ee bakka na dhibaa ture jechuudha. Nanuu qadhisii intalli tun maaliif midhaan hin nyaanne naan jetti madaamin tiyyaa midhaan akka hin nyaadhu jechuudha. Midhaan baay'ee na nyaachisu jechuudha. Kanaaf anani daawaa sin gaafachuu dhufee jechuudha. Daawaa warri beektan naaf himaa isiniin jedha. Komentii jalatti naa barreessaa. Isiniin jedha daawaa midhaan nama nyaachisu jechuudha. Amma xiqquma xiqqoo nyaadha jechuudha. Isinuu argaa jirtanii. Bishaan man jaaladhu sanillee na jibbisiisa hordoftoota kiyya. Bishaan dur jaaladhu sanillee na jibbisiisee jechuudha. Kanaaf warri daawaa isaa beektan appilaayitii daawaa appilaayitii jedhaatoni faarmaasii abbaa giddiitilee sheernaa godhaa isiniin jedha. Gartanii akka xixiqqeesse jechuudha. Kan xixiqqeesse maan kadhaan nyaadha jechuudha. Cubbuu isinitti ta'u hogganaan akkatti osoo nyaatiin uqqadhee baay'ee nama dhiba jechuudha. Baay'ee tokko nu qadhee jira. Baay'ee isaa. Akkasii kaakina hordoftoota kiyyaa. Warri daawaa isaa beektan keessan na dubbisaa isiniin jedha. Warri daawaa nyaata baay'ee tokko nyaata na dhufe. Baay'ee tokko cannaqame jechuudha. Warri beektan naaf himaa. Kanaaf yoo an beektan ta'e natti himaa isiniin jedha. Ishuma tana isinitti dhaammachuu dhufe jechuudha. Hordoftoota kiyya argaa jirtu akka midhaan nyaachaa hin jireenuyyuu isiniyyuu anaaf ragaadha jechuudha. Bishaan isa kaan dhugaa hin jirre inni agartu. Inni agartu sunuu bishaan isa akka dhugaa hin jirre. Inni agartu laa bishaan hin nan obaasu. Agartanii? Bakka bishaan hin nan obaasu midhaan hin nan nyaachisu. Kanaaf daawaa isaa yoo beektan naaf himaa isiniin jechuun dhufe daawaa midhaanii jechuudha. Daawaa midhaan nama nyaachisu. Yoo hin beektan ta'e isa kana jechuudha. Daawwa